Ashamaa kabajamtoota jaalatamtoota maatii kaayoftuuf nageen jaalala rarraa qeessuniif hawaayeetu obboleewwan kiyya qaqqaalii gaggaarii yooyyaa baga nagaan dhuftan anaa dhufu jecha guyyaarraa Soofiyaa waliin bakka bashannana baay'ee miidhagaa ta'e tokko taphannee gara deebinee manatti galuutti jirra. Iddoo baay'ee mijataa fi baay'ee nama bohaarsu wayii ture bakkitti itti bashannanneerraa sinilleen waliin bashannanaayi. Bakki kun garuu garri kun gara dhumaati. Galuutti jirra jechuudha. Keessa turre keessa bohaaraa taphataa bashannanaa turre xiyyaara yaabbataa turre doonii yaabbataa turre viidiyoo isaa isteeppii by isteeppiidhaan sinii fidee dhufaa sinna hordofuun dagatiin isiniin jedha. Egaa amma gara manaa deebi'uu fi anaaf Soofiyaa jechuudha. Sagaleen seenaa jira natti fakkaata baay'ee waa hundaa fi gara manaatti deemnaa anaaf Soofiyaa amma taaksiidhaan jettee jirti madaamiin keenya hin beeku gaafa manaan fuutee baatu taaksiidhaan deebitanii galtu sinni bakka biraan deemanuun jettee jirti amma kinoo karra keessa jirra haati bilbila qabattee jirti. Egaa Soofiyaan deemtee haadhaan kootuun deemna jechaan jirti haati garagalteetu ilaalaa jirtu baay'ee tokko gammachuutti jirti mucaan jechuudha. Innaa turtiin keessan waliin haa ta'u itti bohaartu jedhee abdii guddaa tan qaba bakkichi baay'ee tokko nama bohaarsa baay'ee namatti tola kinoo taaksiiwwan karaa irra daddaramanii jiru. Amma lafti halkan jechuudha galgala keessa saa 21 waan akka saa 9 Dubaay jechuudha akkasii bakka kana keessa jirra jechuudha. Iddoon itti taphataa oollee taphanneetu bahuutti jirra guyyaan isaa guyyaa manni barumsaa hin jirre waan ta'eef yeroo manni barumsaa hin jirre madaamonni bakkoota garaa garaa nama qabatanii deemu guyyaa Qidaamee Jimaata Sanbata guyyoonni kun jechuudha dhugaanaaf guyyaa dhiphinaa guyyaa gidiraa guyyaa sikiitii dhugaayi. Guyyoota kaan garuu haga tokko firii deemiitti qaamna even mana barumsaa gisee ijoolleen irraa fuudhanii deemanii sammuun keenya illee boqonnaa argataa hojii malee iyyiin jiru ciqinciqiin jiru jechuudha. Yeroo jarri nu qabatanii bahan jechuudha boqonnaan hin jiru bakka kana keessa namoota garaa garaatu daawwataa paarkingiitu jira as keessa waan ta'eef bakka tapha guddaadha waan ta'eef namoonni illee deddeemuutti jiru. Bariin isaa isa naanna'ee fanatu waan ta'eef jalaa hin baqadhaa ishiin na barbaacha fiigdi jechuudha. Haati kinoo kan dhaabattee bilbila goroggortu kana isa ammanatti bilbila alatti bilbila guyyaatti bilbila halkan bilbila jechuudha. Even sa'aatii tokko fodoo bilbila nu harkatti arganii nuun jechuudha. Iji isaanii gaarummaan nama ni ilaalu jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u garuu ani guyyaa tokko amma kana dura bilbilaaf natti dubbattee hin beektu kunoo waggaa sadaffaniitii kana bira hojjettutti jira. Garuu iji ishii nagaa hin qabu gaafa bilbila harkatti ilaaltu jechuudha. Ani heerfooniin gurra keessa naan dhabamuu moti bakka keessi ishii nagaa hin qabu hin qabatiinis hin jettu qabadhus hin jettu yaanni diraamotiire keessi isaanii hin gammadu jechuudha. Garuu ofii isaaniitiin immoo laala ammoo godii argitu jechuudha. Madaamii kiyya kanarratti ammoo godii argitu madaamonni maal akka ta'an jechuudha. Even jechuudha bakka kana sa'aatii tokko ol dhaabatteetti. Anaaf Soofiyaa as barrii kana keessa jechuudha naan dhufnee taphataa ani malee viidiyoo ishee waraabaa jechuudha. Sa'aatii tokko ol ta'a deebinee dhufnees immoo makiinaa keessa seenee sa'aatii tokko ol dhaabanne jechuudha paarkingii jala fooqirra jechuudha. Innaa ofii isaaniitii of jaalatu selfishoota jaalleen isiniin jedha bilbila nu harkatti hin argani maaliif garuu kan keenya kuni yoo teenyee nyaannu ijatu isaan uffata dhiiga isaan uffata yoo uffannee baanu ijatu dhiiga isaan uffata yoo dhiqannu ijatu dhiiga isaan uffata keessi isaanii boqonnaan argatu yoo nu bilbila qabannu keessi isaanii boqonnaan argatu yoo nuti hojii finne keessi isaanii boqonnaan argatu yoo nuti hojjetaa oolle duwwaadha natti fakkaate kan isaan keessi isaanii boqonnaa argatu. Waa hundaafuu gooftaan obsa nuufaa kennu qimamoota madaamii kiyya dhugaa warra garaan timaatimii kiristoosii warra onnee timaatimii ijoollee biyya arabaa kana gaafa jedhamu jechuudha. Waanuma salphaatti namni jiraatu itti fakkaachuu danda'a namootatti garuu jechuudha dhugaa biyya arabaa kana otoo danda'ame warra biyya jiru sana hundumaa fidanii argisiisanii baay'ee namatti tola jechuudha. Gaafa biyyaa baanu jechuudha ituma naqee jechuudha. Amma hiriyaa tokko biyya arabaa keessaa qabna ta'ee ennaa biyya jirru sana even biyya arabaa deemuuf wanta akkasii odoo jenneeni hiriyaan keenya suni lakkii biyya arabaa akkasidha jettee nutti himte jechuudha miiqanyaa jennaan jechuudha. Sanii galee
yookaan immoo har'a gizeen biyya arabaa keessa jiru kana otoo obboleewwan kiyya yookaan durbiin kiyya yookaan hiriyoonni kiyya yookaan ijoolleen firaa jechuudha shaashee gara biyya arabaa deemuu barbaanna jedhanii biyya arabaa ribni hin jiru boqonnaan hin jiru yeroo hundumaa namatti iyyuu ciqiciqiidha siqiqiidha saatitti nyaattee boqottuu hin qabdu boqonnaa hin qabdu tooti jetteen jechuudha ofii keetii warqii fakkaattee deemtu siin jedhu snaapchaatiin toleeraa shaamarran biyya arabaa keessa jiranuu footoo kaan snaapchaatiin poostii godhu bakka faranjii taateetti ofii isheetii bashannanaa jirti toleera jedhu bas ijoolleen biyya arabaa keessa jiran yeroo itti fuula dhigatan kan hin qabnetu baay'atu jechuudha. Bakkoota garaagaraatti nama tokkoof darbee warra waaqayyo haala mijeessii fi bakka garaagaraa warroota araba bira hin jirre yoo ta'e malee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf warri harka arabaa keessa jirtu marti ishee jechuudha. Dhugaa sa'aatii teessee waa nyaattu hin qabdu. Tokko waa afaan kaataa hojjetti jechuudha. Yalla jibi ruuhi qasili kawwii itoo jedhanii jechuudha. Sammuu nama baxabbatu jechuudha. Xiqqaan nama waame guddaan hin dhiisu guddaan nama waame xiqqaan hin dhiisu hundumaaf waamama hundumaaf waanna jechuudha. Isa kana marasaa namni beeku hin jiru amma kinoo haga kana dhaabataa oollee baanee jirra gibbii keessaa baanee gara paarkingii makiinaatti deemuutti jirraan isin jedha paarkingii erga seennee booda gana ammallee sa'aatii tokko makiinicha keessa teenya jechuudha. Jennaa akkasii iddoo makiinaa dhaabnees barbaaduutti jirra yoo makiinaan biyya kana mee warri makiinaa barbaadan asumaan gurguraa guyyaa lamaaf suuqa makiinaa kana keessa galeen jira waan ta'eef makiinaa akkamii barbaaddu moodii kan barbaaddu istaayilii kamiin barbaaddu adiidha moo diimaadha moo gurraachadha moo makiinota barbaadan jechuudha. Heloo jedhaan si biraan hingaa yoo barbaadan gara Itoophiyaatti kaargoo isinii gochuuf ani qophiidhaan isiniin jedha koodeewwan kiyyaa simbees heloo jechuun hin dagatiina naamsa kiyyaa. Kinoo kana fakkaata bakkichi baay'ee tokko nama bohaarsaa baay'ee nama bashannansiisa garuu jechuudha. Ani bakka kana jala nan sodaadha jechuudha. Iddoo makiinaan dhaabatu kanan sodaattan isin gararraa isaa fooqiitu jira yaa rabbi oduun irratti kufee hin jedha. Rabbumatu nama eega malee jechuudha. Baay'ee tokkontiniidha dhugaa baay'ee ulfaata iddoo makiinaan dhaabatu kana fooqii jala boolla keessa sana jechuudha. Ani keessi kiyya boqonnaa hin argatu gizeen as keessa jiru sammuun kiyyallee nagaa hin argatu hin cinqabu. Eebinoon makiinaan jaalladhu makiinaa keessa hin taa'uu danda'e jechuudha. Teetti meen ture kana dura yeroo makiinaa keessa taa'u na dhukkuba waan ta'eef makiinaan jaalladhu keessi koo nagaa hin argatu garuu yeroo tokko darbee baay'ee na dhukkuba nama makiinaa seenu. Kanaaf malee jechuudha makiinaa kana keessas tokko maata dugdara kaa'adhee qajeelee danda'een baadhottaniitu immoo tokko ishee moo fuddeen galadhee yaadutti jira yoo rabbi jedhe istaayilii barbaaddaniin ajajachuu dandeessu kinoo maal jedhu maqaa makiinaallee hin beeku amma kana dura ijoollee maal hin beekattanii turani. Inna maqaa ishee gosa ishee maalkittiin barbaaddanii natti maayii kaargoo isiniif gochuun ani qophiidha dhugaa miskiina bar waan isin jettan hunduma isin biraan hangaa kaargoo isinii godha yoo barbaaddan suuditti nu ergattan suuditti isiniin ergaa Itoophiyaatti nu ergattan Itoophiyaatti biyyoota arabaa garaa teessanii jechuudha. Waan isin Dubaay keessa barbaaddan isin bashannansiisaa isin bohaarsaa isin daawwachiisa itti isinii ergaa isiniin jedha. Egaa waanuma hundaaf iyyuu kaayyoo ati hin joorta yeroo hunda manantee Soofiyaan na ciniinaa jirti dhugaayis. Kuma narraa kutte dhugaa mucaan maraattee haati nun argitu jedha isheen makiinaatti fiigdii yoo ani qabuudha kun ciniinte jechuudha. Suura kaatee bahaa jirti harkatti baattettee jirti. Inni baay'ee tokko gammaddeetti isheenis jechuudha. Firii taatee jirti ganama wal lolaa turre Soofiyaa waliin. Amma garuu gammaddee firii taateetti amma yoona kinoo hinuma deemna bakka makiinaa keenya dhaabbanne argachuu hin dandeenye jechuudha. Erga makiinaa arganne makiinaa seenne immoo sa'aatii tokko ol ta'a kan nuti makiinaa keessa teenye jechuudha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Inni akkasii turtiin keessan nu waliin haa ta'u nu waliin Dubaay dhiyaattu shaashaa jettu Dubaay keessa cinqimaa fi kaayyoo bee tokkee. Mana kiyya cinqiin hin jiru bashannanuu bohaaruu doowwachuu. The forest ones, the land ones, even the sea creatures ones. May we take a break now? No, you can't. Wait a second.
You can keep your powers forever. Thank you, boss. Thank you. Thank you. That's great. Oh, sorry. It's just between Mo jetti mo baki ya dabbo se jita embe. Stop this. Boy, you're my boss. Okay, you can't kill the monster. Wait, that's actually snow monster. Oh, you forgot to kill the grass monster. Oh. It's only one grass monster right there. Ah! Well done! You killed all of the monsters. Go on your So ammallee naanna'uudhumatti jirra makiinaa keenya argachuu hin dandeenye turtiin keessan nafaan haa ta'u hin mukaa'inaayi. Egaa danda'u darbatamuu rukuchaa malee maaltu nutti hafaa miti akkuma ta'etti hin jiraanna rageenya irraa galata rabbii keessa namaa kana kan argu rabbuun muqooba. Kan nama jajjabeessus waaqayyoodha. Waaqayyo jajjabina nuuf haa laatu, obsa nuuf haa laatuun isiniin jedha. Turtiin keessan na waliin haa ta'u. Egaa yeroo tokko beektu manaa ba'uun illee nama gammachiisa jechuudha. Annin gammada. Akka maaliin gammada naan jettanii gaafa manaa baatanii keessan nagaa argataa, boqonnaa argataa, wantoota garaagaraa daawwachuutu jira, wantoota garaagaraa ilaaluutu jira. Bakka bashannanaa garaagaraatu jira. Isaan faana bakka bashannanaa sana gaafa deemanu ana garuu yaanni amma tokko keessi kiyya sensitiif na ta'a yaanni ittiin gammada. Akka biyya kiyyaa sanatti hamma fedhe maa warqii ta'ee jechuudha. Corroqa biyya abbaa kiyyaa dhoqqee biyya abbaa kiyyaa sana naa wayya dhugaa. Ani qorqorroon isaanii, viillaan isaanii, fooqiin isaanii kunoomaa tokko nan addanna dhugaa. Yoo gadi ba'ee karaa deemu jechuudha. Biyya kiyya dura kiyya dhufa jechuudha dhugaa. Biyya kiyya haa gaaroomu haa yoroomu jechuudha. Waan barbaade haa ta'u haa bareedu haa fokkisu jechuudha. Na gammachiisa ittiin gammada jechuudha. Kunillee yoon ba'e hamma tokko sammuun kiyya firii argata gaafa gadi ba'u maal yaadadha beektu biyya kiyya yaadadha. Seenaan dur dabarse yaadadha. Eeggaan karaa deemu makiinaa keessa gizeen taa'u durga makiinaa keessa karaa deemu imala karaa tokkorraa karaa sanatti deemu isatu na fuuldura dhufaa. Fakkeenyaaf daandii Amboorraa biyya kiyya deema ta'e Amboorraa Finfinneen deema yoo ta'e gaafa makiinaa seenu sana maaltu keessa dhufa. Ani fooqii isaanii sana ilaaluu osoo hin taane piikcharii sammuu kiyya keessa jechuudha. Koppii biyya kiyyaa sanatu sammuu kiyya keessa dhufaa jechuudha. Footoo biyya kiyyaatu sammuu kiyya keessa dhufa. Argitanii sulla dukkana ture sa'a hamma kana achi keessa taa'aa oollee jala sana turre jechuudha. Dukkana callamaa sana jala turre amma kinoo galuudhaaf gara manaatti qajeelleetu jirra. Caraqaa argaa jirtu caraqaa fi addeessi maabiraatiin adda bahee mul'atu malee jechuudha. Guyyaa kaleessa bakka jedhamu jechuudha. Bakka alchi bahee ture baay'ee namatti tola. Daandiin Dubaayii kana fakkaata, biyyi Dubaayis kana fakkaata. Baay'ee namatti tola. Akkatti bohaartan abdii guddaa ta'e qaba. Turtiin keessan na waliin haa ta'u. Turtiin keessan na waliin haa ta'u obboleewwan kiyyaa jajjabaadhaan isiniin jedha. Asmaa'ol laayik gochuun dagatina, koomentii gochuun dagatina. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'ee tokko isinitti boona. Sababiin isaatuyyuu viidiyoon keenya xiraatii qabaatee dhiisee bareedee fokkisee jechuudha. Waliif hirmaannee wal dhaggeeffannee wal caqasuun keenya baay'ee namatti tola. Sababiin isaatuyyuu chaanaala kana kireet goone malee haala mijataa keessa hin jirru. Guyyaa tokko waaqayyo haala mijataa nuuf kenne. Teenyee akkuma ilma namaatti akkuma intala namaatti saatii keenyaan teenyee viidiyoo barnoota qabu viidiyoo nama jajjabeessu diraamaa garaagaraa baacoo garaagaraa irratti hojjechuu dandeenya jechuudha. Garuu hamma kanatti chaanaaliin keenya akka hin dadhabne akka chaanaaliin keenya nu walaafiyoon isaa gadeen garagallee wantoota garaagaraa irratti poostii yoo godhanne nuti immoo wal hordofuun dirqama nuti ta'a jechuudha. Sababiin isaatuyyuu mana haadha hambaa keessa jirra, gola haadha namaa keessa jirra waan ta'eef haala mijataa keessa hin jirru. Haala mijataa biyyi lafaa kun baay'ee wayii haala mijataa qabdu natti fakkaatu. Ifin haa ta'u jechuudha. Amma tokko haguma qubni wal caaltu yoo ta'e malee jechuudha. Jireenya addunyaa akka nuyi buburreedha jechuudha. Biyya keenya keessa jiraannee yoona kana ifin hojii garaagaraan biizii ta'uu dandeenya. Ifin yookaan hojii dhuunfaa ofii qabaachuu danda'a. Ilmi namaa yookaan hojii hojjetaa mootummaa ta'uu danda'a yookaan sadarkaa barnootaa ta'uu danda'a. Sa'aatiin yeroodhuma isaatti biizii nama godha jechuudha. Wanti kamiyyuu baay'ee biyya Arabaa duwwaatu biizii nama godha haala mijataaf miti osoo hin taane egaa haguma sana firii deemee ishee jedhamtu sana haga mana ofii haga biyya ofii ni galee
biyya ofii inni jedhanis dura hafee natti fakkaata amma kana jechuudha. Biyya ofii sanayyuu firiideemiidhaan keessatti bahanii akka fedhan galanii akka fedhan haasa'uu sa'aatii fedhan deemuun suma akka duratti sana badaa jira natti fakkaatu duratti gaafa jennugaa haa ta'u diifireensii waggoota 5-6 dura umuriin numti addunyaa kanarra jiraannetti umurii mangistii lama argineessa biyyi faana sadaffaa argaa jira natti fakkaata. Mallasi Hayilamaariyaam Abiyyi isaan kana keessatti maal abbee gizuma Hayilamaariyaamiif Mallas sana nu wayya natti fakkaata dhugaa isa amma kana firiideemiinis biyya keessas waan jiru natti fakkaatu jireenyis furchaa ja'a ilmi namaa dhugaa haa ta'u jireenya haa ta'u ofirraa ba'insuma jiraata. Egaa guyyaa tokko immoo guyyaatu jira. Biyyi keenyas akkasitti naaftu nus biyya namaatti naafnu gaafa biyya keenyatti deebine biyyi keenyas bilisummaa arganne jireenya even jechuudha dhugaa waggaa 5 taatu 10 biyyi keenya bilisummaa argatte firiideemiidhaan akkota biyyoota biraa kanatti jechuudha guyyaa bashannanne ijaan arginu bicha waaqayyo nu argisiisu even yoo nuti argu baanne waaqayyo dhaloota dhufuuf dhala keenyaatiif ifa akka baasu abdii qabna waaqayyo irraa jechuudha. Waaqni kun bara akka namaan ariifatu akka namaatti hin jarjaru nama ajjeesuuf nama rukutuuf mo'achuuf moosisuuf akka namaa hin ariifatu sababiin isaatuyyuu waan kaleessa ta'ee fi waan boru ta'u inni harkaa qaba hin beeka waan ta'eef nutti gaafii ta'uu danda'a waa'een biyya keenyas waa'een jireenya keenyas garuu waaqayyootti salphaadha jechuudha. Laphee qulqulluu gara waaqayyootti yoo boonye karaa kamiyyuu karaa jireenya keenyaas ta'ee karaa biyya keenyaas furmaata argachuu dandeenya. Wanti kamiyyuu ilma namaa harka osoo hin taane harka Kiristoos jira waan ta'eef inni addunyaa kana uume jechuudha. Inni addunyaa kana libsuu ija tokkoon to'achuu danda'u jireenya boruu waggoota boruu keessa wanta dhufu guyyaan boruu maal akka ta'e ifaaf dukkana akka ta'e adda baafatee waaqayyo hin beeka waan ta'eef guyyaa gaariitu nuuf fida. Waaqayyo immoo ofii isaatii samiirraa gadi bu'ee jechuudha. Addunyaa kana ofii bulchuu hin danda'u. Ofii isaatii dhufee mangistii biyya lafaa kanaa nuu ta'uu hin danda'u jechuudha. Dhaloota filate jechuudha. Ilma ofii filate, ilma biyyaaf yaadu, ilma sabaaf yaadu, ilma namni nama ta'uu isaatiif bicha kabaja mirga laatuuf jechuudha. Gosaan qoodee ati Amaaratti jireedha, Oromoodha, Walaayittaadha jedhee osoo adda hin baasin ilma namaa waan ta'e duwwaaf ilma namaa ta'e waan dhalate duwwaaf mirga walqixxummaa qixa nama laatu waaqayyo biyya keenyaaf haa laatu. Maaliif otoo rabbi fidee atoo biyyi kun hin raawwe Amaarri kun aangoo qabatee idduma kaleessaatti deebina jechuudha. Maaliif iftoominni keenya tokkummaan keenya dimokiraasiin kun wanta biyya keessatti deebi'ee wargaa kun natti fakkaatu jechuudha. Akkasuma odoo ilmi Oromoos immoo dhufee aangoo qabatee jechuudha. Uummanni kun ammas waan nurraa ta'an miti. Acuucaatu dhufa, cunqursaatu dhufa. Yaa ilmi keenya aangoo haa qabatu iyyuu malee biyyattiin nagaan argattu. Ani garuu akka kiyyatti maalan barbaada dhiifama naa godhaa malee biyyumti keenya jechuudha namumti nama ta'ee mirga akka argatu. Kalaas biyyumti keenya namni du'ee dhiigni namaa achitti dhangala'ee waraanni akkas godhee waraanni asiin bahee bilisa jennaan akkas godhee akkas ta'ee achiin baheen kun hafee jechuudha. Guyyaan bilisummaa guyyaan uummanni wal jaalatee tokkummaadhaan kan qabu waliin nyaatee kan qabu waliin uffatee bishaan birciqoo tokko keessaa jechuudha. Ullee tokko keessaatii bishaan hapuuqqatee sinii tokko keessaa buna sinii tokko nama 10 jaalalaan tokkummaadhaan dhuganii osoo bulanii deemanii baay'ee nama boonsa jechuudha. Guyyaan akkasii kun odoo biyya keenyaaf dhufee baay'ee tokkoon itti gammada baay'ee na boonsa jechuudha. Guyyaan kunis akka dhufu waaqayyo irraa abdiitiin qaba. Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru. Hundi harka Kiristoos jira harka namaa miti. Kanaaf maal jechuuf hin jedhee waaqayyo nama biyya keenyaaf ifa laatu, nama biyya keenyaaf furmaata laatu, ilma biyya keenyaaf bilisummaa laatu, ilma biyya keenyaaf mirga walqixxee dhala namaa kamiifiyyuu yaadu. Haa diimatu, haa dheeratu, haa gabaabbatu, haa fokkisu, haa bareedu, Islaamaa ta'u, Kiristaanaa ta'u, Protestaantii haa ta'u, waaqeffataa haa ta'u, namni nama ta'u qofaaf waaqayyo namarra bulee akka inni what? So kanaaf waaqayyo guyyaa nuuf haa fidu, guyyaa gammachuu, guyyaa ifaa, guyyaa bilisummaa, bara badhaadhinaa, bara milkaa'inaa, bara isheetti hojjetanne kana, bara isheetti walitti qabanne kana, bara ishee biyya namaa keessatti saree taane ifatamne kaddaamaa shaqaalaa maal jedhamne ifatamaa ol darbatamaa gadi darbatamaa jechuudha. Otoo akka nama kamii mana qabatnee jiraachuu dandeenyu, otoo nama kamii jireenya akkamii jiraachuu dandeenyu
of jijjiirraa maatii keenya jijjiirraa obboleewwan keenya gargaaraa hedduun keenya jechuudha hedduun keenya even nama muraasa kan jireenya ofiisaatti jiraataa jiru as keessatti ijoollee shamarran biyya arabaa jiran kana keessaa jechuudha. Yes madam. Anna akkasii koodeewwan kiyyaa baranuufaa fi du'aa qeeyyoon isiniin jedha. Egaa maaliif ijoolleen hedduun jechuudha biyya kana keessa dalaganii deebi'anii gara biyya isaaniitti galanii hojii tokkollee bakka itti uummatan dhabanii yeroo itti rakkatantu jira. Maallaqa qabanillee osoo tiraanspoortiitti olii gaddeemanii bakka hojii barbaadanii kana biraan immoo eeyyama baasisuudhaaf wantoota garaagaraa osoo barbaadanii maallaqa waggaa 6 biyya hambaa keessatti rakkatanii gidiraa nyaachaa hojjetan kana gizee farqaa bittinneessatu jira. Osoo biyyi keenya nagaa qabaatee mirga jiraatee walqixxummaan jiraatee jechuudha maallaqa xiqqashuudhaan lafaa kaatee wanta barbaade dalagattee jiraachuu dandeessa. Egaa wantoota garaagaraatu jira isa kana hundumaayyuu anna wantoota akkasiitu jira isiniin jedha koodeewwan kiyyaa jajjabaadhaa guyyaa gaarii galgala gaariin isiniin jedha amma sa'aatiin na biraa galgala waan ta'eef waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma hedduun sin jaalladha.